Ashaamar kafuunee daawwattoota AMN Plus kun qophii roga dubbiiti. Dubbii roga qabdi. Yaada gaaffii qeeqaaf komii keessan qaama dhimmi ilaallatu waliin mari'annee deebisnee simbiraan geenya. Qophii keenya har'aa keessatti magaalaa Finfinnee keessatti piroojektonni kumaataman lakkaa'aman hojjetamanii uummanni irraa tajaajilamaa jira. Piroojektonni hojjetaman kun yaannumti isaa jalqabaatiyyuu namarratti kan xiyyeeffatanidha. Namarratti xiyyeeffatanii hojjennu maali? Uummanni hammam irraa fayyadamaa jira kan jedhu irratti hayyoota dhimma kanarratti beekumsa qaban muuxannoos qaban waliin marii taasisna simbiraan keenya turmaanni keessan AMN Plus waliin haa ta'u. Keessummoonni har'aa affeerranne as istuudiyoo keenyatti waliin marii taasisnu cina kiyyatti kan argamanii obbo Katamaa Naannichaa barsiisaa fi qorataa dinagdeeti. Fuullee sana kan jiranii obbo Alamuu Zallaqa kanaan duras istuudiyoo keenyatti affeerrannee dhimmoota garaagaraa irratti waliin mari'achaa turre. Hojii gaggeessaa waldaa antarpiroonaroota Shaggar. Egaan keessummoota keenya affeerraa keenya kabajanii istuudiyoo keenyatti waan argamtanii fi maqaa daawwattoota keenyatiin sinan galateeffadhaa ulfaadhaa anaa dhufu. Hedduun namaa akkuma beeku piroojektonni kumaataman lakkaa'aman gosa adda addaa qaban magaalaa kana keessatti keessumayyuu jijjiiramaasitti ijaaramanii tajaajila kennaa jiru. Piroojektonni kun yaada rimeensa yookaan giddugalli yaadamasaa namarratti kan xiyyeeffate kan jedhu maal jechuudha? Piroojeektiin namarratti xiyyeeffate jedhu kanatti osoo hin dhufiin waan walii galaa jiru jijjiirama biyya kana keessatti mootummaan itti deemaa jiru irraa osoo kaanee gaarii na fakkaata. Sun sana keessa waan ta'eef biyya keenya keessa waa hedduutu jijjiirameera. Fakkeenyaaf mootummaan antarpiriinariyaal isteet ta'eera mootummaan keenya. Sana wajjin yaadama guddaatu jira jechuudha. Sana keessa yaadamni jiru tokko inni guddaan humni mootummaa eessaa maddaa kan jedhu. Humni mootummaa humna waloorraa maddaa, humna waliin humnoomuu. Namarratti humna godhachuu otoo hin taane waliin humnoomuu, nama bulchuu otoo hin taane sirna namni keessatti bulu sirna gaarii ijaaruu kan jedhu irraatii madda. Haala dinagdee yoo fudhannee ilaalle immoo antarpiriinariyaal isteet edda ta'e mootummaan keenyi dinagdeen maal ta'uu qabaa akka jedhutu jira. Dinagdeen akka durii akka baratame sanaa kan akka ulaa naannoo xuuxu namarraa xuuxu isa kaan gadi qabee ofiisaa guddataa deemu otoo hin taane dinagdee hunda galeessa nama hunda kan haammatee deemu ta'uu qabaa. Kanaafuu konvenshinaalii irraatii gara riijenereetiiviitti deemuu qabaa. Gara dinagdee damdaneessaa gara dinagdee hunda galeessaatti deemuu qabaa jedheeti ka'aa jechuudha. Gaaf kana jedhamee ka'u waan caccabetu jira biyya kana keessatti. Gaaf duraa dinagdee guddisuuf gaafa hojjetamu waa'ee naannoof dhimma hin qabu, waa'ee namootaaf dhimma hin qabu. Akkaataatti piroojeektiin bocamu jechuudha. Piroojeektiin yeroo bocamu akkaataatti inni bocamu maallaqa dinagdee irraa argachuuf giroozii fiduu qofaafi. Yaadamni sun amma jijjiirameera. Amma otoo naannoo hin faalin, envaayiromentii hin balleessin, uummata biyyattii keessa jiru immoo otoo hin hacuucin dinagdeedhaan akkamittiin hunda isaa wal qabsiisnee guddisuu dandeenya riijenereetiif bifa ta'eenii kan jedhu. Isa durii cabinsa raawwate sana keessattoo maal gochaa jira? Akkamiin riistoor gochuu qabna? Riistooreetiif ikoonomik jastis akkamiin fiduu qabna kan jedhu biyyoonni sasteenebiliitii dinagdeetti fufinsa qabu kan jedhu irra darbee neet zeeroo irra darbee biyyoonni sasteenebiliitii deemee piroojeektiin bocaman sooshaal jastis ikoonomik jastis fiduuf hojjetamaa jechuudha. Kuni ilaalama paartiin kun qabatee ka'edha jechuudha akka walii galaatti. Nu maalirraa hubanna waan kana? Firii hojiin kun jijjiiramni dinagdee yaadamni kun fiderraatii ilaallaa jechuudha. Fakkeenyaaf mootummaan antarpiriinariyaal isteet yeroo ta'u riistoor gochuun qaba yogguu jedhu cabinsa aangoof sirna mootummaa wajjin wal qabateerree riistoor godha jechuudha. Akkamittiin uummata isaa kabajuudhaan kabaja isaaf malu kennuudhaan. Paawuriin kan maddu achirraati jedhee waan amanuuf jechuudha. Eernit ta'uu qaba malee impoosdi ta'uu qabu namarratti fe'amuu qabu jedheeti ka'a. Kanaaf kabajni jechuun maalidha ree? Kabaja jechuun tokkoffaa magaala keessatti uummanni haala akkamii keessa jiraata?
uummata keef kabaja qabda taanaan magaala xuraa'aa, burkutaa'aa, shamaa namni mana jedhee kan ittiin jiraanne lafa bobbaatti ba'u hanin qabne keessa yoo jiraatu kabajaa qabnaa jennee haasa'uu hin dandeenyu jechuudha. Uummata isaaf rispeekti qaba eeguu jennu magaala babbareechuun piroojeektii namoota jidduu galeessa godhatee jireenya namaa fooyyessu gochuun jireenya namaa fooyyessu eeguu jennu immoo namni tokko dinagdeedhaan mana jireenyaa argatee maal ta'e fooyya'uu qofa otoo hin taane public space uummata achi keessa jiru magaala sana keessa jiruuf uumuudhaan namni adda addaa magaala kana jiraatu walitti dhufe bakka itti bashannana yaada wal jijjiiraa wal baraa Itoophiyaa bifa jedhamtu kanaan namni keessatti wal baree aadaa isaa maalii isaa walirraa baratee social interaction fayyaalessa qabu iddootti uumurree gochuudhaan kan hojjetame jechuudha. Egaa kana keessatti piroojeektiiwwan bobbocaman nama jidduu galeessa kan godhatedha nama irratti kan xiyyeeffatedha yeroo jennu akkasa gaafa piroojeektii conventional economics jalatti guddinni haa dhufu malee akkuma fedhettu haa dhufu yeetim ficuu duqeetu naamciu sana miti jechuudha. Guddinni dhufu kun properly channeled ta'ee uummata hunda xiqqaas guddaas qaama miidhamaas isa hiyyeessas isa jidduu galas isa sooressas bifa saammaluun hammateeti deemuu qaba. Waliin guddachuu qabna. Qabeenyi nu gaha. Qabeenya kana seeraan itti fayyadamne jennaani waa'ee hanqinaa bara irratti haasofnu miti. Abundance prosperity fiduu dandeenya jedhee waan ka'eef namoota irratti xiyyeeffatee hojjeta. Nama ignooriin godhu jechuudha. Ulfaadhaa obbo Lamuu mee piroojeektoota namarratti xiyyeeffate yaadni jedhu yaadrimeen kuni ka'umsa ta'eeti piroojeektoonni hundi kana bu'uureffatanii hojjetaman maal jechuudha? Piroojeektiin Finfinnee keessatti hojjetame kun misoomni naannoo kanatti gaggeeffame kun amma gaggeeffamuu qaba moo gaggeeffamuu hin qabu kan jedhu gaafiin jalqaba ka'uu qaba sammuu namaa keessatti dhufu kan qabu jechaadha. Moo akkuma ture sanitti fudhatamee deemuu qaba moo jijjiiramuu qaba kan jedhudha. Ilaalchi sirriin maalidha? Jijjiiramuu qabaadha. Kun mootummaan wanna kana qabannee deemuun sirrii miti. Wanni kun bara kanatti bara keenyatti jijjiiramuu qaba kan jedhu amantaa godhatee jechaadha. Amantaa kana gaafa godhatu baaluu namaa yookaan nama giddu galeessa godhata kan jennu piilaarumti irratti misoomni godina magaalaa Finfinnee kun piilaarota gurguddoo sadii qaba jechaadha. Utubaalee gurguddoo sadii qaba. Achi keessa akkamitti namoota laallatee akkuma dhimma namoota laallatee jennu piilaarota gurguddoo sadii qaba. Inni jalqaba maalidha? Argama yookaan accessibility isaati. Accessibility jechuun lammiin kamiyyuu yookaan hawaasni kamiyyuu piroojeektii kanarraa akkaataa itti fayyadamaa ta'een dizaayinii ta'e jechaadha piroojeektichi. Kanaaf exclusive yoo ta'e inclusive piroojeektii ta'e gaggeeffamee jechaadha. Piroojeektoonni biyya kanatti gaggeeffaman baay'ee isaanii exclusive piroojeektoonni garee yookaan guruppii yookaan garee wayiitiif hojjetamu jechaadha. Yookaan akkama yaada kasan kaasan taargee guruppii wayiitiif hojjetu jechaadha. Conventional economics waan akkas jennu kanama garee wayii fayyaduuf taargee soorratu jechaadha. Kun immoo inclusive project kan jennu gaggeeffamee jira. Abbaan qabeenyaa tokko indaastirii tokko hojjete yookaan waan tokko hojjete galii isaa sana akka dabaluu fi focus point isaa galii isaa dabaluudha. Uummataaf hin fayyadu jechuun uummataaf garuu amma barbaadame hin fayyadu. Fayyaduu danda'a. Naannoo dhiibuu danda'a. Garuu kan Finfinnee inclusive dha gaafa jennu maaliif inclusive dha jenne daandiin hojjetame kun yoo agartanii daandiin kun konkolaattootaaf warra abbootii qabeenyaatiif akka barbaadanitti akka fiigan yeroo isaanii akka qusatan yeroo iddoo hojii isaanii akka gahan aksesii uumee fiira jechaadha. Tajaajila kana saffisiisee fiira jechaadha. Yeroo qusatee fiira jechaadha. Gara biraan immoo namoonni karaa deemsa dhabanii kan rakkachaa turan daandii namoonni akka barbaadan irratti bashannanaa sammuu isaa irratti bashannanaa irratti deeman namootaaf kaameeraa jechaadha. Isaan qofa miti. Warroota disabled ta'an jechaadha. Even nama disabled karaa cross ta'u yoo ilaaltan warroonni disabled ta'an karaa ittiin gaarii harkaan nama oofan karaa ittiin seenuu jira jechaadha. Kun biyya kana keessa hin turre wannoon akkasii. Karaa kanarra maal tura namoonni qaroo dhabeeyyiin karaa irra deemantu hojjetameera jechaadha. Warra qaroo dhabeeyyiidhaaf warra qaama miidhamtoota adda addaatiif jaarsoliidhaaf ijoolleedhaaf nama kamiiyyuu inclusive waan ta'etu hojjetamee jira. Kun piilarii isa jalqabaati jechaadha. Piilarii inni lammaffaan immoo maalidha? Affordability isaati jechaadha. Madaalawummaa isaa affordability isaa maalidha? Namoota maalirraa fayyadamu hawaasni kan jedhu affordability qaba jechaadha. Namni kamiyyuu waan kana piroojeektii kanarraa sheer gochuu dandeessaatti. Atattee waggaa keessa teessee bashannante yoo qorannoo addaa keessa teessee gaggeessite yoo fuudhaaf heerumaaf waan adda addaa suura keessatti kaa'atte namni si dhorku hin jiru jechaadha. Dura kana barbaachafiyyuu kiiloomeetira iddoo adda addaa deemta jecha isa hin argattu. Kun affordable ta'ee namoonni kamiyyuu irraa fayyadamaniiru. Namoota irraa fayyadamanii miti ammas mootummaan kan sirreessa keessa tokko namoonni asii ka'an kun immoo simply akkuma hin kaafamne jechaadha yeroo kun.
Kana dura maallee manni waliin ni ijaaramaa fi hin galmaa gaafa manni waliin carraasaa ba'eef namni ka'ee deemaa jechaadha. Suphatee itti gala. Mana gandaa keessa ture waan ta'eef suphatee itti gala. Amma garuu maal ta'a ijaarameetiif waan hundi kennameetiif ittiin geejjibamu horiin ittiin geejjibamu kennameetiif mana sanatti galaa jechaadha namni. Qe'ee akkamii keessaa ba'ee yoo deemtan qe'ee keessaa ba'ee deeme waan viidiyoo adda addaa argaa jirrudha jechaadha. Naannoo piyaasaa kanatti manni ture hin agarraa jechaadha. Manneen akkas seentee akka bosonaa karaa deebitee baatu wallaaltu jira jechaadha. Waan kana jijjiiramee kun immoo jedhu kun namarraa fayyadamaa ta'an jiru jechaadha ammas. Madaalli yookaan vaaluu isaa baalaansi kan ta'edha jechaadha. Piroojeektii gaggeeffame kun jechaadha. Qaama tokko miidhee qaama tokko fayyadame jechaadha. Achi keessatti amma gosaan adda baasee miti kan namni buqqee jechaadha naannoo sanatti ammas. Sabaan adda baasee buqqisne amantaan adda baasee buqqisne. Namoonni naannoo isaatti jiran misoomsa hin barbaachisan kaa'amee jechaadha. Akka wantoota misoomuu qabu yoo jenne amma yookaan magaalaa haaraa hundeessuudha yookaan immoo moodeelonni magaalaa baay'ee jiru jechaadha. Moodeelota magaalaa keessaa moodeelli fudhatame Smart City kan jiru fudhatame jechaadha. Smart City jechaan immoo asuma jiru kanatti akkamitti social value jiru affecting godhin akkamitti kaasuu dandeenya. Akkamitti magaalaa hin jijjiiruu dandeenya. Fayyadame jechaadha. Kana inni sadaffaan immoo taargeet kan ta'e bareedina. Bareedina jechaadha. Bareedina yoo ilaaltan wanni bareedan nama hawwata. Wanni bareedan sammuu namaatiif fayyaa namaatiif bu'aa qaba jechaadha. Dinagdee keessatti gumaacha mataasaa qaba jechaadha. Investoroota biyya kanaa fi duratti. Kuni amma piilaaroota kan sadii irratti hundaa'e jechaadha. Piilaaroota kana sadii irratti hundaa'e yeroo inni amma xiyyeeffannoo namaa keessa galcheera jechaadha. Taargeetiin hojjetamu namaafidha jechaadha. Akka namni gammadee jiraatuuf nama kana ijaalaalee hawwee hin gammanne nama hin jiru jechaadha. Afaan isaa yoo dubbate sammuu isaa keessatti itti gammada jechaadha. Afaan isaatti iyyuu negatiivli yoo dubbate sirrii miti. Yoo jedhee dubbate ilaalcha adda addaa irraa dubbachuu danda'a garuu keessa isaatti itti gammada. Waan tokko hin barbaadu hin dinqisiifadhu jettu dirqamaan dinqisiifadhu kan jedhu hojjetameera jechaadha. Kanaaf nama giddu galeessa kan godhatedha. Kan jedhu piilaaroota gurguddoo sadii kanarratti waan hundaa'eef nama giddu galeessa godhateera piroojeektiin kun. Gama dinagdeen yoo ilaallu egaa hawaasni baay'ee qabeenya olaanaa qabu jira. Hawaasni giddu galaa jira. Baay'ee immoo jireenya isaa baay'ee sadarkaa gadaanaarra kan jiru jira. Yeroo baay'ee kan barame inni qabeenya guddaa qabu caalatti qabeenya biyya kanaa carraa fayyadamuu qaba humnas waan qabuuf. Biyyaaf illee hojjetu malee qabeenyaa hedduu gara isaa dhaquutu jira. Kanaaf yeroo baay'ee komiinii biyyoota garaagaraa keessattis ka'u uummanni hiyyeessi malli isaa maali kan jedhutu ka'a. Kun qaamolee sadarkaa garaagaraa irra jiran kana fayyadamaa taasisuuf hojiiwwan hojjetaman maal fakkaata? Restorative economic justiceidha. Dinagdee waliin guddachuu cabinsa dinagdee irratti uumame sirreessuudha. Piroojeektonni sana jiddu galeessa godhatanii nama jiddu galeessa godhatanii bocamu yeroo jennu amma mootummaan kun tooftaatti fayyadamee fakkeenyaaf gabataa laagar jedhamee kan hojjetamu kun maali? Namoonni conventional economy sana keessatti qabeenya akka malee kuusanii saamanii qabatan harkatti amma deebisanii kennaa jiru jechuudha indirectly. Kun yogguu ijaaramu eenyuuf oola? Namoota hojii hin qabneef hojii carraa hojii banuuf. Namoota waa hojjetanii jiraachuu danda'an jiddu galeessa irra jiraniif immoo achitti value create godhanii naannoo sanatti hojii uummachuuf. Resource indirectly maal godha? Redistribute godha jechuudha. Gama biraan yoo laallu restorative waan ta'e kana yogguu hojjetamu conventional economy የሚበዘብዝ ነገር ነው ሀንሳሙudha. Kun isaamu maal godheera? Kaan gara hiyyummaatti, kaan gara jiddu galeessaa, kaan immoo daraan gara sooromuutti deemeera ta'uu mala. Warri hiyyoome kun maal ta'aadha? Feetiin isaanii maali? Hiyyummaa biraa fiduu danda'aadha. Sanaaf maal godhamuu qaba? Hiyyummaan sammuu akka dhufne, hiyyummaan dinagdee bifa adda addaatiin akka dhufne, piroojeektiin fakkeenyaaf nyaata daa'immaniif barnoota mana barumsaatti kennuun risoorsii iddoo kamii fideeti? Kan sila akka malee haqaaqamee kuufame sanarraa redistribute godhamee nyaanni sun dhiyaachaa jira jechuudha. Kun maal fida? Ijoolleen akka gaariitti nyaatanii sammuun isaanii gabbate barnoota qixaan baratanii bor namoota kalaqaan jabaa ta'an, namoota beekumsaan jajjabaa ta'an, biyya kana dinagdee kalaqaa fi innovationif creativity irratti hundaa'e fuulduratti dhoofanii abundance prosperity fiduu danda'an nama jajjabaa uumuu fidaa jechuudha. Sun karaa sanaan furmaata ta'a. Gama biraatiin sirriitti hubannee firii isaarraa ilaalla nuti yaadamni kun firii maal fidee isa jedhu wagguu laallu
Gama biraatiin kan hojjetamaa jiru yeroo magaala akkaataa kanaan misoomsuutti deemamu. Magaalli kun magaala hin taane ilmi namaa kan keessa jiraachuuf malu miti. Baay'ee magaalaa akka magaalaatti ijaarame miti, mijataa miti yogguu jennu mijataa taasisuuf yeroo deemamu harka qayyelleeyyiin magaala kana keessa jiran akkaataa kamittiin haammatamanii deemanii yogguu jennu ijaarsa manneenii kana fudhachuu dandeenya. Inni sun maal fiduu mala? Redistributionii kana fidaa jechuudha. Namni jireenya badaa sanarraa bahee mana keessatti inspired ta'ee akka namaatti kabajamee jiraatu keessa yeroo galu itti fufiinsaan waa biraa yaada jechuudha. Akkaataa kamiin hojii uumee waa hojjechuu danda'a isa jedhu sana fida environmentiin sun sana mijeessaaf jechuudha. Kana yoo fudhannee ilaalle inni sun bifa gaariin akka deemaa jirudha kan nu hubannu. Kun immoo namoota hunda jiddu galeessa godhateeti kan deemaa jiru. Ati humna qabda, siif kanas sii mala, ati immoo humna hin qabdu kuni siif maluu homaan fidduu jedhamee namni hin gatamne jechuudha. Namummaansaa jiddu galeessa godhameeti jiraataa magaala kanaa hundaaf bifa toluu danda'uun piroojeektiin sun gaggeeffamee kennamaa jira jechuudha. Inni qabeenyaa guddaa qabu humna qabuun caalatti biyyaaf bu'aa akka buusu gochuu akkasumas immoo qabeenya achirraa maddu galii achirraa argamuuf immoo uummata sadarkaa adda addaa irra jiranii fi carraa hojii uumuu jireenyi isaa akka mijatu gochuu bu'uuraalee misoomaa hojjechuu fi isa uummata sadarkaa gadaanaa irra jirus gara uummata galii mataa isaa danda'e argatu jireenya immoo fooyyee jiraatu siqsuu jechuudha. Exactly. Egaa piroojeektoonni hojjetamanii qaamolee hawaasaa adda addaa akka fayyadaman taasisuudha kan jedhu kaasne jalqaba irratti. Magaalaan Finfinnee yookaan immoo magaalaa Finfinnee keessas haa ta'u naannoo isaa qonnaan bultoonni immoo jiru. Qonnaan bultoota akkamitti hammata? Waa'ee qonnaan bultoota wal kaasee riifoormii duraa fi riifoormiin booda maal fakkaata kan jennu yoo kaafne riifoormii kanaan dura turetti qonnaan bulaan naannoo Finfinnee keessa jiraatu maarjinaalaayizd kan ta'edha jechaadha. Overlook ta'eera jechaadha. Qonnaan bulaan jiraachuu isaatu beekama malee maal isaa barbaachisaa maal ta'uu qabaa kan jedhu wanni dizaayin ta'e jiru jechaadha qonnaan bulaa irratti. Tarii qorannoo buqqaatii qonnaan bultoota Finfinnee naannoo magaalaa Finfinneetti gaggeessee kan irratti argaan argee magaalaa Finfinnee keessatti iddoo tokkotti qorannoo wanta guddaatu wanta tokko funaan hin ture jechaadha. Naannoo Marii Dhoqqee, naannoo Koojee Faccee kanatti, naannoo CMC kanatti wanta tokko lallaalee hin ture jechaadha. Akkaataa qonnaan bulaa sun irraa maarjinaalis ta'e baay'ee ulfaataa ture. Garuu riifoormii kanaan booda maal ta'e qonnaan bulaan magaalaa kana keessatti dhiibamuu qofa osoo hin taane dinagdee magaalaa keessatti gaggeeffamurraa fayyadamaa ta'uu qaba. Abbummaadhaan dureedhaan fufunnaan fayyadamaa ta'uu qaba kan jedhudha. Kana gochuuf maal ta'e koomishinii hundeeffameera jechaadha. Koomishinii buqqaatota qonnaa fi jedhu akka Finfinneetti hundeeffameera. Koomishiniin sun maandeetii itti kenname qaba, gahee itti kenname qaba, amma ta'e hojjeteera jechaadha koomishinichi. As keessatti maalidha qonnaan bultoonni kun dura mana jireenyaa kaartaan qabne maal akkasii hin qabne naannoo san keessa jiraatu hin qotatus maal ta'us jechaadha. Gaafa barbaadaman immoo hin buqqa'u jechaadha. Sodaa qabu jechaadha. Amma garuu maal ta'e qonnaan bultoota kanaaf iddoo iddootti koomishiniin kun erga hundaa'een booda adda baafamanii tokko mana jireenyaa akka argatan kaartaa mana jireenyaa ofii isaanii akka argatan ijoollee isaaniitiif akka argatan ta'eera jechaadha. Isa qofa miti. Invest gochuus yoo barbaadan faayinaanshaaliin deeggaramanii gara investimantiitti akka galan carraan uumameefira jechaadha. Warri immoo carraa kanatti fayyadamanii keessa galanis jiru jechaadha. Hubannoon qonnaan bulaan qabu walqixa ta'uu dhiisuu danda'a. Warri carraa argame kanatti dafanii fayyadaman investimantii keessa warri galanis jiru jechaadha. Kan immoo waan ijaan laallu jecha naannoo CMC naannoo lammii kuraa maal kana deemnu ilaalle wantoonni kun warri keessa galan jiru jechaadha. Warri immoo hubannoo dhabuurran deeggarsa adda addaa dhabuurran warra ammas harcaan hin jiru jechaadha. Warra harcaan ammas hanqinoonni jiran hin jiru jechaadha. Warri garuu hubannoo kanarratti sirriitti dafanii aktiif ta'anii irraa fayyadamaa ta'anii jiru. Kana qofa miti. Qonnaan bulaan kun oomisha isaa akka magaalaa kana keessatti dhiyeeffatu. Waa'ee bareedinaatti wal qabsiifnee kaafne irraa koreedhaati kanarratti koorni fireesh koorn maal adda addaa jedhamu kanaan gabaa dilbataa maal jedhamu kanaan qonnaan bulaan kun oomisha isaa kana akka dhiyeeffatu akka gurmaa'ee sheediiwwan adda addaa giddugalli ba'aa adda addaa ijaarramee oomisha isaa akka gabaatti dhiyeeffatuuf kabajaan akka gabaa naannoo isaa yerootti dhiyeeffatuuf haalli mijataan dizaayin ta'eefira jechaadha. Qonnaan bulaa kanaaf hojjetameera. Kuni misooma magaalaa kanatti gaggeeffame keessaa waan argameedha jechaadha. Kana dura garuu qonnaan bulaan kun adeemsa keessa buqqee badee jechaadha. Koomishiniin kun isaa bichaa miti kan lafa qabu bichaa warra buqqee lafti sarkaa dhumes deebisee ijaaruudhaan deeggarsa adda addaa gochaa ture. Kana qofas miti manneen waliinii kana kennuun tureera jechaadha. Garii as keessatti harcaatinii fi wantoonni tokko mul'achuu danda'u jechaadha. Magaalaa Finfinnee warri qarqara jiran daran akka dhiibaman warri keessa jiran akka buqqaafaman
ta'aan jiru isa kana gara sassaabuu akka obbo Lamuun kaasanii hundi gara irraa fayyadamuu gara jaallachuu kan jedhutti dhufaa jira yaada jedhu kaastan. Ulfaadha baay'een isin galateeffadha yeroo nu qabnu gabaabaa waan ta'eef obbo Lamuun yaada ka irrattis dabaluudhaaniin ittaansii maal ta'uu mala kan jedhu irratti yaada furmaata. Firii yaadamni kun fide jiddu galeessa godhannee yeroo haasofnu ittaanee maaltu maluu qaba ka jedhu lafa kaawwachuu dandeenya na fakkaata. Yaadamni gaariidha kan jiru bu'aan yaadama kanarraa dhufeef nama jiddu galeessa godhatanii piroojeektii bocanii hojjechuurraa dhufe kunis waan salphaa miti seenaadha. Carra qabeessa ta'anii gaggeessitoota sirna kana keessatti adda duree ta'anii kana hojjetan siidaa guddaa ijaarratanii jechuun danda'ama dhugaa dubbachuuf taanaan. Namni tarii mormuu danda'a. Mormiin kun maalirraa maddaa isa jedhu ilaaluu dandeenya. Mormiin kun dhuguma hojiin kun qixaan waan hin hojjetamneef nama jidduu galeessa waan hin taaneef namni morma moo jibbarraa ka'ee moo hubannoo dhabarraa ka'eetii jennee ilaaluu dandeenya jechuudha. Anaaf baay'inni isaa waan hubannoo dhabarraa ka'e natti fakkaata. Jijjiiramni biyya kana keessa deemaa jiru guddaadha. Mootummaan mataasaatti qabeenya to'achuu nama to'achuu isa jedhamurraa gara sirna ijaaruutti of jijjiiree jira. Kan durii bulchaa namaati gashii jedhama. Kan ammaa ijaaraa sirnaati sirna ijaara. Kan durii qabeenya walitti saamee biyya alaatti ergata. Kan ammaa ittiin uummata tajaajila. Ittiin nama mana dhabeef mana ijaara. Ittiin bu'uura misoomaa ijaara. Kun waan ifa galaa mul'ataadha. Gaggeessitoonni kun fuulduratti waan godhuu qaban jedhee kan ani yaadu kun yogguu hojjetamu bu'a bayiin hin jiru jennuu hin dandeenyu. Bu'a bayii cimaa keessattidha kan hojjetamaa jiru. Political pressure akka addunyaatti kan jiru. Economic pressure, social pressure cimaa keessatti kan hojjetamaa jiru jechuudha. So fuulduratti gaggeessitoota jajjaboo dhiibbaa kana damdamatanii gara fuulduraatti bahanii gaggeessaa jajjabaa akka isaanii oomishan lafa keewwachuun barbaachisa. Inni biraan gaggeessitoonni amma yaadama dinagdee kana implementii gochaa jiran akkuma duukaa buutota Kiristoos keessa namni adda addaa jiru Yihuudaan hin jiru jechuu hin danda'ani. Phexros hin jiru jechuu hin danda'ani. Harcaatiin adda addaa hin jiru. Karaatti komiin uummatni birammoo onnoo jedhu hin jiru jechuun hin danda'amu. Hojii bareedaa gaggaariin kun akkuma hojjetamaa jiru xannachi xixiqqoon immoo hin ibdu waan ta'eef foon guddaa kan akka nu yalaan balleessine cilee akkatti hin dibne immoo gaggeessitoota ijaaraa leenjisaa jabeessaa warra naamusa qabu warra jajjabaa gochaa deemuun barbaachisaadha. Pireesharii kanas immoo seeraan haandil gochaa deemu. Makaanikaal otoo hin taane baayoloojikaal riijenereetiif ta'anii ilaalu. Sirni jijjiiramee rogguu jennu hubannoon akka walii galaa dhufuu qabu. Bara Haayile Sillaasee fakkeenyaaf pireeshariin adda addaa jira ture. Ikinoomik, sooshaal hin jira. Poolitikaal pireesharii hin jira. Isa sana ignoor gochuudhaan bira darbani hin taane gara badiitti fide. Bara Dargiis yoo ilaallu akkasuma distiraaktiiviidha. Nacci shibbir, qayyi shibbir jedhamee waan hunda balleessaa ture hin taane. Bara Ihaadigis yoo ilaallu ladaabboo koonee chiggir የለውም jedhamee namaaf kabaja dhabame. Gaaffii namaa konsernii jiruuf piroojeektii jiru nama jidduu gala gadhatee gaaffii siyaasaa, gaaffii eenyummaa, gaaffii maalii qabu kana riilii ugumaan impilmenti gochuu irratti xiqqoo hanqinatu ture. Kontirooliin akka malee ta'eeti waa biraa fide. Bara kana jiddu galeessa godhatee waan deemu kun pireesharii jiru kana properly manage godhee akka amma jirutti qabatee deemee gara jiddu galeessa amma naannoo xarapheezaatti goonee dubbii finnaan kun salphaa miti. Maaliif tokko tokko ፖለቲካል ጥያቄ ሳይኖረው ጫካ ገብቶ የተለያየ ነገር የሚሰራ አለ። ሰናፈማ ጥይቲ ቢቴ ጫካ ከየት ረከቱ ኛተ ጆሌ ዳኢመኒ መነ በርኖታ ኛተ ሙከነቶቲ እንደገረ መነ ሁምነ ዳባ ከናፍቶቲ ኢጃሬ ሰነ ብየ ኢጃሩ ይቹን ጃላለ ብያ ይቹን ከን ጀዱ ጃን ቀቡፊ ገገሽቶተ ኬኘስ ቁሌሳ ኢጃራ ዴሙን በርባችሳዳ ጅጅረመ በሬዳ ዱፌ ከና ጭሌን አከት እንዲበምኔፍ ኦፍ ቁሌሳ ኢጃራ ተወቻ ዴሙንስ በርባችሳዳ ulfaadha yaada walii galaa yookaan furmaata. Piroojeektiin kun akka moodeelaatti gaggeeffame magaalaa Finfinnee keessatti piroojeektiin akka moodeelaatti naannoo magaalaa Finfinneetti gaggeeffame kun ispiriituma kanaan naannoo magaalota biraattis
babal'achuu qabaadha jechuudha. Finfinneen magaala biyya kana guutuu biyya kana bakka bu'u mataa biyya kanaati. Teessoo dippiloomaatotaati. Arga namoonni gurguddoon biyyoota addaa dippiloomaatonni yeroo jalqabaaf kan isaan argan magaala kana. Ilaalcha isaan fudhatee deeman magaala kana. Kanaaf moodeeliin kun iddoo biraatti babal'achuu qabaadha. Ilaalchi kun tarsiimoon kun iddoo biraas gahuu qabaadha. Nama giddu galeessa godhachuudhaan. Finfinnee qofarratti nama giddu galeessa godhachuudhaan wannee Amboo irratti yookaan iddoo biraatti bifa biraatiin deema taanaan piroojeektiin kun milkaa'inni isaa ammas hawaasa bal'aa fayyaduu irratti hanqina mul'ata jechuudha. Hawaasa bal'aan nama magaala Finfinnee jiraatu waan ta'eef bifa kanaan deemuu qabaadha. Kan biraa immoo magaala Finfinnee kan jalqabe ammas wanni namatti tolu inkaan filoosaa akka inni filoo ta'u baay'ee waan appiriisheettudha jechuudha. Qabeenyi yeroo baay'ee biyya kanarratti kan baratame hiyyeessarraa gara dureessatti yaa'a qabeenyi. Amma moodeeliin dhufa maal ta'u giroos moodeeliin adda addaan jiru qabeenya magaramitti socho'aa yookaan abbootii qabeenyarraa gara hiyyeeyyiinitti filoo godhaa jechaadha. From rich to poor seenuu jechaadha. Qabeenyi filoo godhaa jira. Akkamitti filoo godhaa inni ilaallu amma gabataa laagar maaddii maal adda addaa kanaan birrii walitti qabame kun abbootii qabeenyaa karaa siistama adda addaa uumuudhaan dizaayin ta'eetoo qabeenyi isaan kun harka isaaniitti beetoo hojjetame kun amma warri birrii as keessatti qarshiin gumaachine jiraachaa hawaasni bal'aan kun garuu bineensota kanarraa fayyadameera. Ati kootu jedhamee jaratti hojjetee inni irratti fayyadamaa ta'eera jechaadha. Akkaataa inkaamitti filoo ta'u kuni moodeelli kun babal'achuu qaba jechaadha. Malee hawaasuma naannoo san jiru qofaan hojjetameen abbootii qabeenyaa naannoo san jiru moodeelli naannoo kanatti gaggeeffamu kuni iddoo biraatti osoo babal'atee baay'ee gaariidha. Rakkoon akka waliigala biyyaatti ilaalama jiru seektarii tokko iddoo tokkotti citee hafuutu jira jechaadha. Wal fakkaachuu dhabuutu jira. Ilaalchi hooggansaayyuu wal qixxamite jechaadha. Haalli ittiin ilaalan. Hooggansi mul'ata fagootti ilaaleetoo socho'u jira. Hooggansi immoo asuma alatti olaaluu jira jechaadha. Faayiduma irraa ilaalu jechaadha. Yookaan immoo faayidaa dhuunfaasaa seentar kan godhate jira jechaadha. Kun hojjetamuu isaatiin as keessa mana argadhaan. As keessa waa'een argatu taanaan ammas ittiin dhimmamu jechaadha. Biyyaaf hojjechuu kan jedhu sun ilaalchi iddoo gaggeessitoota muraasa bira gaggeessitoota tokko bira suni gaggeessitoota hunda bira qabu qaba jechaadha. Gaggeessitoonnis kaappee ta'uu qabu jechaadha. Dandeettii isaaniitiin ilaalcha isaaniitiin jaalala biyyummaa qabaniin kaappee ta'uu qabu malee moodeelli nuti dizaayin goone hoo gadi buufnee samma infektiivii isaa irratti irrinni mul'achuu danda'a jechaadha. Kun yoo ta'e biyyi kun magaalaa Finfinnee akkaataa ittiin bareeddee mana daabboo adda addaa jijjiirame jechaadha. Even aadamni jijjiirameera magaalaa keessatti ilaaltan wannan kaasin keessa nuti. Business culture jijjiirameera jechaadha. Halkan daldalamuu jalqabeera jechaadha magaalaa Finfinnee keessatti. Kana booda maal ta'a halkan sa'aatii 24 shooppiin adda addaa banaa ta'a jechaadha. Kan jechaan hojjetatee yeroo barbaade hojii isaatii ba'ee akka barbaade tajaajila isaan argachuu danda'a jechaadha. Even hojii tokko hojjetee hojii lammaffaa hojjechuu danda'a jechaadha namni. Guyyaa hojii biraa hojjetee sa'a muraasa rafee yeroo biraa immoo qaxaramee hojjechuu danda'a jechaadha. Akka biyyoota Ameerikaa akka biyyoota gurguddatanii jechaadha. Kuni tokkoffaan ibsaawwan karaa jedhan kun security fi more security godheera jechaadha. Kaameraawwan adda addaatu jira namni sodaatu jechaadha. Kana ta'uun immoo halkan daddaallachuudha waan addaa kun amma aadaa hojii jijjiiree jechaadha. Kuni iddoo biraatti yoo babal'ate akka niikulee akka moodeelitti kun iddoo biraatti sirriitti babal'ate bifa kanaan deema ta'e guddina biyyattii kana keessatti gumaacha guddaa dhufa. Kana qaamni olaanaan jiru kunis kana beeree ispiriitiin kun akka gadiitti akka deemuu fi deeggarsa gochuunis hubannoo kennuu barbaachisaadha kan jedhu yaala. Tole egaa keessummoota keenya as istuudiyoo keenyatti argamtanii marii bal'aa waliin taasifnee fi irra deebi'een isin galatoomfadhaa ulfaadhaa. Galatooma. Egaan daawwattoota keenya qophiin har'aaf qopheeffanne kanumaan xumurama torban mata duree biraa keessummoota birootiin walitti deebina waan waliin turtaniif ulfaadhaa horaa bulaa deebana.